Supplementary angles. The supplementary angles are angles that exist in pairs summing up to 180 degree. So the supplementary angles of an angle x is 180 degree minus x. Egaa supplementary angle gaafa jennu ida'amni isaanii kan 180 nuu kennan jechuudha. Fakkeenyaaf haa fudhannu 90 degree ida'uu 90 degree meeqa nuu kenna? 180 degree nuu kenna. Kan biroos fudhachuu dandeessu 150 degree ida'uu 150 degree ida'uu 30 degree meeqa nuu kenna? 180 degree nuu kenna. Isaan kanaan maal jennaan jechuudha? Supplementary angles jennaan jechuudha. Mee fakkeenya biroos haa ilaallu. Kun akkuma asirratti argitan jechuudha. Inni kun 60 digriidha. Inni kun immoo 120 digriidha. Kanaafuu 120 digrii ida'uu 60 digrii meeqa nuu kenna? 180 digrii nuu kenna. Kanaafuu ida'amni isaa 180 kan nuu kennu jechuudha. Maal jennaani? Supplementary angles jennaan jechuudha. Complementary angles warreen jedhamanis ni jiru. Isaan immoo warreen 90 nuu kennan jechuudha. Ida'amni isaa 90 kan nuu kennan. Complementary angle jennu egaa kun isaa kanadha. Ida'amni isaa kan 90 nuu kenna. Isa kana 45 degree jechuu dandeessu. Kun 45 degree ida'amni isaa meeqadha jechuudha. Ida'amni 45 fi kan 45 meeqa nuu kenna? 90 degree nuu kenna. Isaaniin maal jennaani? Complementary angles jennaan jechuudha. Supplementary anglein isaan kamidha? Warreen 180 nuu kennan jechuudha. 180 degree. Isaan kun akkuma asirratti argitan kun isaan kan inni kun maal jennaani? Supplementary angle jennaani. Complementary anglein immoo ida'amni isaa meeqa kan nuu kennani? 90 kan nuu kennan. Kun akkuma asirratti argitan kun complementaryidha. Ida'amni isaa 90 nuu kenna jechuudha. Example 1 yeroo ilaallu. Determine whether the following pairs of angles are supplementary or not. Supplementary ta'uu fi dhiisuu isaa determine godhinu jedha. Kun maanni supplementaryidha. Maaliif 50 fi 50 degree fi 130 degree yeroo itti daanu meeqa arganna? Meeqa arganna jechuudha? 180 arganna. Kanaafuu maal jennaan? Supplementary angleidha jennaan jechuudha. Birra kan jiru immoo 70 fi 70 degree fi 100 degree jechuudha. Inni immoo meeqa nuu kenna? 170 nuu kenna. Kanaan supplementary degree jechuun hin dandeenyu jechuudha. Maaliif 180 degree waan nuu kennineef jechuudha. Coterminal angles. Coterminal angles gaafa ilaallu activity 4.5 argina. Innis maal jedha? What are coterminal angles? Coterminal angles maali jedha. Coterminal angles jechuun egaa angiloota standard position irra jiraatanii initial sidein isaa tokko kan ta'e jechuudha. Standard position gaafa jennu initial sidein isaa positive x axis irra kan jiru jechuudha. Akkuma kun asirraa kan argitan jechuudha. Kun positive x axis dha. Positive x axis jenna jechuudha. Ishii kana jechuudha. Yeroo kana initial sidein asidha. Kun osuma xiyyaan argitan jechuudha. Initial sidein angilii kana as ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kana 45 osoo jennee 45 osoo jennee degree 45 as osoo jennee kana yeroon isiniin jedhu kun asii ka'ee jechuudha. 45 osoo jennee initial sidein isaa positive x axis irra ta'uu qaba. Maaliif standard position waan jenneef jechuudha. Standard position waan jenneef. Kanaafuu coterminal angles jechuun gaa angiloota standard position irra jiraatanii initial sidein isaa tokko kan ta'e maal jennaani? Coterminal angles jennaani jechuudha. Kun asirratti kitaaba keessan irratti isiniif ibseeti jira. Coterminal angles
are angles that have the same initial side and share the terminal side jedha. Asirraa hubachuu dandeessu. Kunoo asirratti initial sidein isaa tokkodha. Standard position irra kan isaan jiranii. Kan eenyuuf kan eenyu 405 fi kan negatiiva 315 jechuudha. Kana jechuun initial side gaaf jennu sidein isaa bakki ka'umsi isaa kunoo positive x axis dha. Akkuma argitan kan 405 degree 405 kan negatiiva 315 terminal sidein initial sidein isaa tokkodha jechuudha. Positioning terminal side itti argamus wal fakkaata. Akkuma argitan asirratti jechuudha. 405 yeroo ilaaltan asii ka'uudhaan jechuudha. Asii ka'uudhaan gara kanatti naanna'uudhaan dhufee as ga'e. Garuu terminal sidein initial sidein isaa tokkuma jechuudha. Eenyufaan negatiiva 315 faana bakki ka'umsi isaa tokkumadha. 405 asuma ka'ee negatiiva 315 asumaatii ka'e. Ka'umsi isaa tokkodha. Standard position irra jiru. Standard position gaafa jennu positive x axis dha. Eenyu initial sidein isaa jechuudha. Initial sidein isaa. The co-terminal angles occupied the standard position. Akkuma dura isiniin jedhe standard position irra jiraachuudha qabu. Though their value are different. Haa ta'u malee value'n isaa different dha jedha. They are on the same side in the same quadrant and their vertical are identical. Maaluun jedha? They are on the same side. Saayidii tokkorra kan isaan jiranii akkuma argitan jechuudha. Saayidii isaa akkuma argitan saayidii tokkorra kan isaan jiranii amma asii 405 yeroo ilaallu asii ka'uudhaan iddoo kana jira. Terminal saayidii isaa yeroo ilaaltan kan 315 jechuudha. Innis asii ka'uudhaan anti-clockwise dha. Clockwise deemuudhaan kallattii kanaan deemuudhaan dhufee as ga'e. Terminal saayidii isaa jechuudha. Saayidiin isaa tokkuma. Akkasumallee kwaadiraantii inni keessatti argamu wal fakkaata jechuudha. Kana jechuun kun 400 fi 405 digriin kwaadiraantii tokkoffaa keessatti argama. Negatiiva 315 eessa keessatti argama? Kwaadiraantii tokkoffaa keessatti kan inni argamu jechuudha. When the angles are moved clockwise or anti-clockwise, the terminal side coincide at the same angle. Clockwise haa deemu, anti-clockwise haa deemu, terminal side isaa at the same angle dha jechuudha. Akkuma argitan 400 fi 405 jechuudha. Anti-clockwise dha kan kallattii kanatti jechuudha. Negatiiva 315 immoo clockwise deema kallattii kanatti jechuudha. Kallattii kanatti akkuma argitan immoo dhufeet eessa kan inni qaqqabe 405 jechuudha. Dhufeet naanna'ee dhufuudhaan dhufeet iddoo kana ga'e. Kana jechuun marsaa tokko erga naanna'ee xumuree booda jechuudha. 360 erga naanna'ee xumuree booda digirii meeqa dabalate? 45 dabalate. Kan isa kanaas akkuma argitan asii naanna'ee dhufuudhaan kallattii clockwise jechuudha. Dhufeet terminal saayidii kana bira ga'e kan 405 dhufeet as ga'e the same angle dha jechuudha. Kana jechuun digirii 45 faana wal qixa jechuudha. Digirii 45 faana wal qixa. An angle is measure of the rotation of a ray about its initial point. Egaa angiliin kun eenyuun measure godha? Hagame ani rotate ta'e hagame haninni naanna'e kan jedhu nuuf safaraa jechuudha. Nuuf haninni measure godhu angiliin kun initial pointiin kun hagame haninni rotate ta'e kan jedhu kan inni nu measure godhu jechuudha. The original ray is called the initial side and the
final position of the ray after its rotation is called the terminal side of that angle. Maal jedha original rayin isaa inni jalqaba isaa jechuudha. Kana jechuun akkas yeroo ilaaltan asii ka'uudhaan miti egaa inni rotate ta'e. Ishiin kun maal jedhamti bakki ka'umsi kun initial side dha. Bakki ka'umsi kun initial side jedhamtee waamamti jechuudha. Bakka inni gahe immoo jechuudha. Bakka inni gahe immoo asii naanna'ee dhufuudhaan 405 kun asii naanna'ee dhufuudhaan erga 360 naanna'ee booda dhufee 45 digirii dabalatee miti as gahe. Bakki kun maal jedhamti? Bakki kun bakka inni gahe kun maal jedhamee waamama? The terminal side of that angle. The terminal side of that angle jechuudha. Kana jechuun the final position isa jennu. Isa final position ichi maal jennaan jechuudha. The terminal side of that angle jennee waamna jechuudha. Consider 45 degree. It is standard position in the first quadrant because it is terminal side is also the first quadrant. Maal jedha 45 degree yeroo fudhatan first quadrant keessatti kan argamu. First quadrant keessatti kan argamu maaliif terminal side isaas first quadrant keessatti argama jechuudha. Look at the image as shown in figure 4.25. Kam ilaaluu dandeessu figarii 4.25 ilaaluu dandeessu jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan figarii kana jechuudha. 45 ilaaluu dandeessu. Terminal side isaa isa keessatti argama. First quadrant keessatti kan inni argamu jechuudha. On full rotation anti-clockwise, 45 reach its terminal side again at 405 degree. Maal jedha? Full rotation erga naanna'ee booda jechuudha. Full rotation erga naanna'ee kana jechuun 360 erga naanna'ee booda digirii 45 dabalateet eessa qaqqabe? Asirratti terminal side kana qaqqabe. Kana jechuun 405 naanna'ee jechuudha. 405 kan inni naanna'ee jechuudha. Kanaafuu first quadrant keessatti argama jechuudha. Eenyu 405 jechuudha. So 405 considered with 45 in the first quadrant. Akkuma siin jedhe 45 bira qaqqabeeti jira jechuudha. Erga 360 naanna'ee xumuree booda kan 45 faan wal qixa ta'e. Kana jechuun 405 jechuudha. On the full rotation clockwise 45 reaches its terminal side again at negative 315. Negative 300 considered with 45 degree in the first quadrant. Egaa inni kunis 315 jechuudha. Akkuma asirratti argitan clockwise naanna'uudhaan jechuudha. Kallattii kanatti naanna'uudhaan dhufeet eenyu qaqqabe? Dhufeetahii kan 45 ishii kana qaqqabe jechuudha. Kan 40 ishii kana qaqqabe. Kanaafuu maal jennaan jechuudha? Kanaafuu maal jennaani? 405 fi negatiiva 315 maal jennaani? Are co-terminal of 45. Kan co-terminalii kan 45 jechuudha. 405 fi negatiiva 315 maal jennaan? Are co-terminal angles of 45 jennaan jechuudha. Eenyuun 405 fi negatiiva 315 digriidhaan jechuudha. The formula to find the coterminal angles of an angle depend upon whether The formula to find the coterminal angles of an angle depend on The formula to find the coterminal angles of an angle
depend upon whether it is in the term of degree or radian. Egaa asirratti formulaan nu kenneeti jira. Karaa nuti ittiin coterminal angles barbaannu jechuudha. Inni kun yoo degree nu kennamedha. Kan naan barbaanna. Isa tokkoffaa kanaan jechuudha. Isa lammaffaa kanaan immoo yoo raadiyaaniidhaan nu kennameen jechuudha. Asirratti where n is integer. N yoo integerii ta'edha jechuudha. So this number lakkoofsonni kun jechuudha. Hundi isaaniiyyuu coterminal angles jechuudha. They differ only by a number of complete circle. Maalis kan isaan gargar ta'anii haga isaan naanna'anii xumuran jechuudha. Haga isaan naanna'anii xumuran lakkoofsa isaan ittiin naanna'an jechuudha. Inni tokko 2 naanna'uu danda'a, inni tokko 3 naanna'uu danda'a. Isaan kan isaan gargar ta'an malee tokkuma jechuudha. We can conclude that two angles are said to be coterminal if the difference between the angles is a multiple of 360 degree or 2 pi if the angle is in term of radian. Yeroo raadiyaaniidhaan nu kennamudha kuni. Egaa maal jennee conclude gochuu dandeenya? Angiliin lama coterminaliidha kan jennu garaagarummaa multipilii 300 fi kan 360 digriitti jechuudha. Kana jechuun akkuma asirratti argitan kunoo kanaan jechuudha. Inni ishii kana ilaaluu dandeessu asitti integer jenneeti jirra miti egaa. Kana jechuun inniin kun 3, 4, 5 ta'uu danda'a. Maaltu nu murteessaa? Achirratti inni sanarratti haga fe'iyyuu marsu coterminalii taa'ee jira taanaan baay'achuunsa wanti isa daangessu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti 405 jechuudha. 405 kun marsaa tokko erga naanna'ee xumuree booda 405 kun marsaa tokko erga naanna'ee xumuree booda 360 erga naanna'ee xumuree booda jechuudha. Meeqa dabalate? 45 dabalate. Osoo marsaa tokko qofa miti 2, 3, 4 dabalatee jechuudha. Marsaa baay'ee isaa erga dabalatee jechuudha. Dhufee asirra gaheera taanaan ammas lakkoofsi kun jechuudha. Lakkoofsi inni amma jennu kun 300 fi -315 faana coterminalii waliif ta'u jechuudha. Example 1 maal jedha? Find two coterminal angles of 30 degree. Coterminalii kan 30 degree barbaanna. The given angles is kan nu kenname jira. Kan nu kenname 30 degree nu kenne. Kanaafuu formulaa coterminal angle yeroo barbaannu jechuudha. Formulaa isaa eenyudha? Kunoo ifuma kanadha. Akkuma dura isinitti hime asirratti jechuudha. Yeroo digriidhaan nu kennamu formulaa ishii kana fayyadamna. Yeroo raadiyaaniidhaan nu kennamu immoo formulaa ishii kana fayyadamna jechuudha. Kanaafuu amma digriidhaan waan nu kennameef formulaa kana fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Then find the first coterminal angles using n is equal to 1 jennaani. Isa first yeroo barbaannu jechuudha. N is equal to 1 jennee barbaanna. Sana booda the corresponding coterminal angle kanaafuu theta plus 300 n jennaa jechuudha. 360 n jennaani. Inniin keenya waanidha jenneetti jira. Sana booda gaafa walitti daan 390 degree arganna. How to find the second coterminal angle using n walqixa negatiiva 2 jenna jechuudha. Kana jechuun clockwise yeroo deemu immoo n dhaaf meeqanna negatiiva 2 inni negatiiva 2 jennaan jechuudha. Sana booda then the corresponding coterminal angles is theta plus 300 theta plus 360 n jechuudha. N keenya meeqadha? Negatiiva 2dha. Sana booda meeqa arganna? Kana yeroo walitti daanu negatiiva 690 degree arganna. Kanaafuu
kan 390 digirii fi kan 690 digiriin kooterminaalii eenyu ta'u? Kooterminaalii kan soddomaa ta'uu jechuudha. Kana jechuun bifa kanaatiin yeroo kaafnu 30 jechuun naannoo kanatti argamti miti? Naannoo kanatti argamti 30 jechuun. 360 kun immoo jechuudha asii ka'uudhaan naannaheet erga 360 naannahee booda 30 dabalate asitti. Kanaafuu 30 faana wal qixa ta'e. Negatiiva 600 fi 690 immoo kilookiwaayisii naannahuudhaan akkas jechuudha. Naannahee erga ofirra xumuree booda ammas naannahee dhufuudhaan dhufeet as gahee jechuudha. Marsaa lammataas ammas dabalateet dhufeet eenyu faana wal qixa ta'e? Asii ishii 30 kana faana first quadrant keessatti argame jechuudha innis. First quadrant kana keessatti kan inni argamu 390 fi negatiiva 690 kooterminaal aangilii eenyuti? Kan 30ti jechuudha. Nootiin immoo maal jedha? From the above explanation, we can find the quaterminal angles of any angles either by adding or subtracting multiply of 360 or 2 pi from the given angles. So we actually do not need to use the quaterminal angles formula to find the quaterminal angles. Maal jedha? Akka kunoo asirratti jechuudha. Digiriidha yeroo nu kennamu foormulaa kana fayyadamna. Raadiyaanidha yeroo nu kennamu foormulaa kana fayyadamuudhaan quaterminal anglesii barbaannee turre. Akkuma argitan example waan irratti waliin ilaaleeti turre akkamitti akka barbaannu jechuudha. Foormulicha fayyadamneeti. Isa kana fayyadamuun isa amma foormulaa kana fayyadamuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin hojjechuus ni dandeenya. Instead, we can either add or subtracting multiply of 360 or 2 pi from the given angle of to find its quaterminal angles. Maal goona? Yookiin idaane yookiin hir'isneet barbaaduu dandeenya jedha. Akkamiin jedha? Example kana yeroo ilaaltan find a quaterminal angles of pi over 4. Kanagaa yeroo quaterminal isaa barbaannu ammagaa foormulaa isa dura fayyadamaa turre dhiibnee kabrootiin hojjechuu ni dandeenya jedheeti jira. Nootii asirratti nutti marratti jechuudha. Akkamiin hojjeta? Maal godhee pi over 4 nu kennameeti jira. Subtract or addition or subtract nu jedheeti jira. Yookiin ida'uu yookiin hir'isuu dandeessu. Yeroo hir'ifnu 2 pi irraa hir'ifna jechuudha. Yeroo kana meeqa arganna? Kana jechuudha. Negative 7 over 4 pi arganna. Kuni isa tokkodha jechuudha. Quaterminaalii kan eenyuti? Kan pi over 4 ti jechuudha. Negative 7 over 4 pi quaterminaalii kan pi over 4 ti jechuudha. Tokkommoo maal goona? Tokkommoo pi over 4 plus 2 pi jenna. Maal ta'a kun immoo 9 irra 4 pi ta'a jechuudha. Kanaafuu negatiivni 7 over 4 pi fi 9 over 4 pi quaterminaalii eenyuti? Kan pi over 4 ti jechuudha. Negative 7 over 4 pi and 9 over 4 pi quaterminal angle of pi over 4 jennaan jechuudha. What are positive and negative quaterminal angles? Egaa akkuma dura hojjechaati turre positivii fi negativii ni qaba quaterminal angles jechuudha. Gara kilookiwaayisiitti inni deemu jechuudha. Akkuma argitan kun asirratti
4 fi 5 fi negatiiva 3 fi 15 ilaaluu dandeessu. Inni gara kanatti deemu positiividha. Kana jechuun anti clockwise inni deemu jechuudha. Inni kun immoo clockwise inni deemu negatiiva jennaan jechuudha. Kun akkasuma isinitti ulfaatu. Coterminal angles can be positive or negative. Positive or negative ta'uu danda'u. In one of the above example, we found that 390 and 690 are coterminal angles of 300. Ishiin kun asitti negatiivaadha. Ishiin kun asitti negatiiva. Here 390 is the positive coterminal angles of 30 and 690 is the negative coterminal angles of 30 degree. Akkuma dura isiniin jedhe inni kun positiiva, inni kun positiiva, kun immoo negatiiva jechuudha. Negatiiva. Note ishiin kun egaa formulaa karaa coterminal angle ittiin barbaannudha isiniin jedheeti jira. Where n take a positive value when the rotation is anti-clockwise. Kana egaa positive kan inni ta'uu danda'u jechuudha. Inni anti-clockwise yoo ta'e kana jechuun kallattii kamitti yeroo naanna'u, kallattii kanatti yeroo naanna'u, kallattii anti-clockwise. Inni yeroo sana maal ta'a? Positive jechuudha. And takes as negative the value of rotation is clockwise. Kana immoo kallattii kanatti yeroo naanna'u inni maal ta'a? Inni negative ta'a jechuudha. So we decide whether to add or subtract a multiply of 360 degree or 2 pi get positive or negative coterminal angles representatively. Akkuma dura hojjechaa turre negative subtract and add gochuu dandeenya. Add yeroo goone wajjin kallattii anti-clock yeroo ta'udha jechuudha. Kana jechuun inni negatiiva ta'a. Inni ishiin kun jechuudha. Asirraa jechuudha. Yeroo subtract goonu immoo clockwise yeroo deemu jechuudha. Kana jechuun inni keenya yeroo negatiiva ta'u jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun exercise 4.1 waliin ilaalla. Haga sanatti nagaan turaa isiniin jedha.